Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo alhamdulillah ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaaraa bakka jirtan maras nagahu. Daawwattootaan kiyya baga gammaddanii baga gammadneen isin jaa viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu haala barreeffama afaan Oromootiin barreessitanii jecha afaan Oromootiin barreessitasanii gara afaan barbaadanitti hiikachuu dandeessaniin isin barsiisa. Kana yeroo isin jedhu fakkeenyaaf afaan Oromootiin waan tokko jecha tokko barreessanii jecha afaan Oromootiin barreessanii gara afaan Ingiliffaadhaa jijjiirrachuu hoo barbaadan akkasuma gara afaan Arabiffaadhaa jijjiirrachuu hoo barbaadan haala salphumatti jijjiirrachuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyyaa akkuma beekamu afaan Oromoo amma googilirraa hanga tokko nuuf galee jira jechuudha. Kan waggaa meeqaa itti laffa'amaa ture amma kinoo nuuf milkaa'aa jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ganaa hundi isaatu hin galle garuu hangi tokko amma galee jira jechuudha. Salphumatti amma egaa daawwattootaan kiyyaa kana yeroo isin hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nama biroo tokkotti dubbachuu barbaadan yookiin nama biroo tokkoon walii galuu dhabdan jechuudha. Afaan Oromootiin barreessaniituma jechuudha. Afaan namni sun galuuf jechuma san barreessaniituma jecha afaan Oromootiin barreessan jechuudha. Gara afaan nama saniif galutti jijjiirtanii nama saniin walii galuu dandeessan jechuudha. Hedduu tokko bareedaadha jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti toludha. Fedhu Arabiffaa haa ta'u, fedhu Ingiliffaa haa ta'u, gara afaan barbaadanitti jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Isin galee jijjiirratanii nama sanii walii galtee uumuu dandeessanii walii galullee ni dandeessanii jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa amma gamanumaan haala itti fayyadamtan isin barsiisa. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik godhaadha achi booda all kajettoon irra kaayadhaadha. Viidiyoo keenya nan baay'ee dargee kan raafaa deemu laayik godhaadha barumsan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa jecha afaan Oromootiin barreessitan tokko gara afaan barbaadanii tokkotti hiikachuudhaaf yookiin jijjiirrachuudhaaf jechuudha. Biroozarii fayyadamuu qabdan jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani biroozarii intarneetaatiin isinitti agarsiisuti. Intarneetii keessatti galtanii achi booda googilirra galtan haala kanaani. Yeroo haala kanaan googilirra galtan jechuudha. Bakka sarchii kanarratti jechuudha. Asirratti detect language jettanii barreessanii. Achi booda haala kanaan isinii dhufa. As jalatti detect language English kan jedhamu irratti kilikni gootu. Achi booda asirratti ni barreessitan. Afaan Oromootiin ni barreessitanii. Achi booda bakka kanarratti jechuudha afaan Oromootiin ni barreessitan. Jecha barbaadan tokko. Isin galee jecha afaan Oromootiin barreessuu barbaadan tokko jechuudha. Jecha namaan itti walii galuu barbaadan tokko yaada keessan asirratti barreessan jechuudha. Afaan Oromootiin barreessitan. Isin galee fakkeenyaaf Jawaar Hayyuu siyaasaati yoo jenne irratti kilikii goone jechuudha. Amma asirratti translate kan jedhamu kilikii goone jechuudha. As jalatti kinoo afaan Ingiliffaatiin siif jecha san siif hiika jechuudha. Isinii galee isiniif hiika. Haala kanaan jecha barbaadan afaan Ingiliffaatti hiikachuu barbaadan afaan Arabiffaarratti jijjiirrachuu barbaadan afaan barbaadan afaan nama saniin ittiin walii galuu barbaadan afaan nama saniitiin gara afaan nama sanii hiittanii walii galuu dandeessu jechuudha. Salphumatti laanguweejii isaadhaa jijjiiruudhaaf asolitti English kan jettu kilikii yoo gootan jechuudha. Laanguweejii hunda isiniif baasa. Gara afaan Arabiffaa jijjiirrachuu barbaadan fakkeenyaaf afaan Arabiffaa yoo jijjiirre kinoo asirratti jechaan afaan Oromootiin barreessan jechuudha. As jalatti kinoo Arabiffaan naa barreessee jira jechuudha. Isin galee haala kanaan yaada keessan barreessitanii afaanuma keessaniin barreessanii jechuudha. Afaanuma beektaniin barreessanii immoo yaada keessan jechuudha. Nama birooti waliin walii galuu dandeessanii jechuudha. Haalaan amma isinitti agarsiisaa jiru kanaan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa haala kanaan abbaa barbaadaniin walii galuu dandeessan jechuudha. Afaanuma keessaniin barreessanii gara afaan inni fahamuu sanitti hiitanii fi jechuudha. Akkasitti salphumatti hanga afaanichi hundinuu sirraa'ee googil irratti bahu jechuudha. Googil translation irratti hanga inni bahutti haala kanaan biroozarii keessan keessatti bifa kanaan siistama kana fayyadamtanii itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha.
Egaa daawwattoota kiyyaa kun waan baay'ee tokko nama gammachiisu itti gammaddan jeetan abdii qaba jechuudha. Barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka irraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarayoo taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer godhaadhaa barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.